Akkam nagaa jirtu kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bal'atan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Warreen kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib gootan hordofaa jirtan hedduu galatooma. Kanneen kanaan dura sabiskiraayib hin godhin immoo sabiskiraayib gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee barnoonni ani guyyaa guyyaan dhiyeessu akka dursa isin ga'u taasisa. Kanarraaf qabadhee jiru waa'ee vaayirasiin hepatitis B jedhamu kan turuu miidhuun beekamu jira. Vaayirasiin hepatitis B jedhamu kun haadhaa gara daa'immaniitti akka hin dabarre gochuuf maal gochuu qabna kan jedhu irratti akka armaan gaditti isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti waggaa waggaan namoonni 900,000 yookaan almost naannoo miliyoona tokkotti kan dhibee vaayirasii turuu miidhu kana jechuunis vaayirasii hepatitis B jedhamu kanaan lubbuu isaanii akka dhaban kaa'a. Egaa waggaa waggaadhaan namoonni naannoo miliyoona tokkotti kan sababa dhibee vaayirasii hepatitis B turuu isaanii miidhuuf lubbuu isaanii dhabu jechuudha waggaa waggaadhaan. Tilmaamaan bara 2020 namoonni miliyoona 250 ol ta'an dhibee yeroo dheeraa turuu isaanii irraa vaayirasiin kun geessise akka addunyaatti jiru jedhamanii yaadamu. Kana jechuun bara 2020 kana namoonni miliyoona 250 ol ta'an vaayirasii kana wajjin jiraataa jiru jechuudha. Vaayirasii hepatitis B jedhamu kana wajjin turuu isaanii miidhee yeroo dheeraa dhibee irraa erga geessee booda. Dhibeen kun immoo hedduun isaa eessaa dhufe? Hedduun isaa kan haadhaa daa'imatti darbedha jechuudha. Haa ta'us malee karaa biraas karaa daddarbu qaba. Karaa walqunnamtii saalaa, karaa dhiiga namatti kennu, namaaf kennu, akkasumas immoo karaa lilmee yookaan marfee adda addaa sheer godhanii lama sadiitti fayyadamu darbuu danda'a. Akkasumas immoo karaa balaa tasaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa mana yaalaa keessa hojjetan nama dhibee kana qabu marfee waraananii tarii ittiin of waraanuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee hedduun isaa kan karaa walqunnamtii saalaa fi kan karaa haadhaa daa'imatti darbuun dhufudha jechuudha. Jarreen kana keessaa jechuunis jarreen miliyoona 250 dhibee vaayirasii kana qaban addunyaarra jiran keessaa persentaan 70 ardii Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti argamu. Persentaan 70 ardii lama keessatti argamu jechuudha. Irra caalaan dhibee kana haadha daa'immanitti darbuun kan dhufuu fi biyyoota akka Afrikaa keessatti immoo kan ittisuuf wantootni ta'uu qaban sadarkaa gadaanarra jiraachuu isaaniiti. Maaliif persentaan 70 Afrikaa fi Eeshiyaa qofa keessatti argamu jennu? Dhibeen kun hedduun isaa akkuma jenne haadha daa'imatti darba. Akka dhibeen hepatitis B kun immoo haadha daa'imatti hin darbineef ittisoon taasifamu sadarkaa gadaanarra ta'uu isaa. Maaliif haadholiin hedduun hordoffii ulfaan godhanii yookaan immoo bakki isaan hordoffii ulfaatti godhan bakka qorannoo gahaa qabu miti, bakka ogeessa gahaa qabu miti. Sababa kanaaf haadha daa'imatti darbuun beekama jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti jechuunis akka biyya Itoophiyaatti haadholiin hordoffii ulfaaf mana yaalaa deeman buufata fayyaas haa ta'u hospitaalota adda addaas buufata adda addaas haa ta'u haadholiin ulfaa hordoffii ulfaa taasisan hundi dhibee HIV, dhibee hepatitis B amma jenne kana akkasumas immoo dhibee fanxoo yookaan siifilisa jedhamu kanaaf sakatta'insi laaboraatoorii ni taasifama. Sababiin isaas dhibeewwan kun yaala barbaachisu argatan haadha irraa gara daa'imaa akka hin dabarre sadarkaa olaanaan hir'isuun waan danda'amuuf dhibeewwan haadha daa'imatti darban hedduu jiru. Haa ta'u malee warri kun sadan dhibeen hepatitis B, dhibeen HIV fi dhibeen fanxoo ittisuun ni danda'ama yoo barame yeroo ulfaa yoo sakatta'amtee baramte dhibee kana hedduu isaa akka daa'imatti hin darbine taasisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafidha kan qorannoon gaggeeffamu. Akkasumas immoo yoo sakatta'insi hin godhamin hafee dhibeen kun tarii haadha daa'imatti darbe dhibeewwan kun sadan carraan fayyuu isaanii baay'ee gad bu'aadha jechuudha. Kanaaf haadholiin hundi hordoffii ulfaa taasisuun dhibeewwan kanaaf qoratamanii ittisoo barbaachisu taasisuun baay'ee murteessaadha. Dhibeen hepatitis B kun haadha irraa daa'imatti yoo darbe kanneen erga guddatanii booda dhibee kanaan qabaman caalaa turuu irratti miidhaa fida. Nam tokko erga guddatee booda yoo hepatitis B dhaan qabame persentaa 5 qofadha kan inni turuu isaa miidhuu danda'u. Persentaa 95 wanti kun turuu isaa miidhuu dhiisuu danda'a yookaan baduu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee dhibeen kun immoo haadha daa'imatti darbee jira taanaan carraan turuu miidhuu persentaa 95 jechuudha. Persentaa hedduu carraa turuu daa'imaa miidhuu isaa baay'ee ol ka'a haadha daa'imatti dabarra. Garuu nam tokko erga guddatee booda yoo dhibee kanaan qabame persentaa 5 qofa kan turuun isaa sababa kanaa miidhama.
Akkasumas daa'imman biratti maddi dhibee kanaa akkuma jenne haadha irraa gara daa'imaatti darbu. Kanaafuu tokko maddi dhibee kanaa haadha irraa daa'imatti darbuudha. Lammaffaa yoo haadha irraa daa'imatti darbe carraanni tiruu daa'imaa miidhuu baay'ee ol ka'aadha. Sadaffaa dhibee kana ittisuu hin danda'ama jechuudha yoo hordoffii ulfaataa taasisan. Kanaafuu kana ittisuuf wantoota haati tokko gochuu qabdu yoo ilaalle inni jalqabaa yeroo ulfaa hordoffii gochuun dhibee kanaaf qoratamu. Dhibee hepatitis B kanaaf qoratamuu qabdi jechuudha haati kamuu. Maaliifi haati sun tarii mallattoon qabdu malee vaayirasii kana qaama keessaa qabdi ta'uu danda'a. Dirqama namni vaayirasii kana qabu mallattoo hepatitis B agarsiisuu hin qabu jechuudha. Namoonni hedduun vaayirasii kana wajjin jiru garuu mallattoo hin qaban. Kanaaf haati kamuu mallattoo qabaattis dhiistes yeroo ulfaa qorannoo barbaachisu taasisuu qabdi jechuudha hepatitis B kanaaf. Tariitii yeroo ulfaa kana qorannoo taasiste yoo qorannoo irratti hepatitis B qaama ishee keessa jiraate maaltu ta'a? Hangi baay'ina vaayirasii qaama ishee keessa jiru sakatta'amuun ilaalama. Tokko hepatitis B hin sakatta'ama. Hepatitis B jiraannaan immoo baay'inni vaayirasii kanaa qaama ishee keessa hanga midhee sakatta'ama jechuudha. Yoo baay'inni vaayirasii kanaa qaama haadhaa keessa hedduu ta'e hospitaalota gurguddoo tokko tokko irratti qorichi farra vaayirasii ta'an jiru. Ulfa 7-28 irraa eegalee hanga haati sun deessuutti hin kennamaaf jechuudha sanaaf hanga vaayirasii sana hir'isuuf. Haa ta'u malee mala ittiin dhibee kana daa'imman irraa ittisan keessaa inni guddaan daa'imman haadha dhibee kanaan qabdu irraa dhalatee sa'a muraasa keessatti keessuma sa'a 12 keessatti yoo dheerate yoo ture sa'a 70 keessatti dawaa hepatitis B immunoglobulin jedhamuu fi talaallii hepatitis B vaaksin jedhamu akka fudhatan gochuudha. Wanti kun qabxii baay'ee murteessaadha. Karaan ittiin hepatitis B akka haadhaa daa'imatti dabarre gochuu dandeenyu keessa inni guddaan daa'imni dhalatee sa'a 12 keessatti qoricha dursinee osoo hin da'iin qopheessite sa'a 12 keessatti daa'imaaf talaallii kanaa fi hepatitis B immunoglobulinii fi hepatitis B vaaksin kan jedhamu kana daa'imaaf kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Haa ta'u malee amma sa'aatii 72tti kennuu danda'ama. Dhalatee daa'imni hanga sa'aatii 72tti kana fudhachuu danda'a. Garuu yoo dafee fudhate yoo sa'a 12 keessatti fudhate carraan ittisuu isaa ol ka'aadha jechuudha. Talaallii daa'imman hundaaf kennamus erga akka dhalateen ittibaatii kana fudhate talaallii kana fudhateen booda talaallii kan daa'imman hundaaf kennamu kan torban 6tti guyyaa 45tti jechuudha. Torban 10tti torban 14tti kennamu isaan kanas fudhachuu qaba. Maaliif talaallii torban 6 torban 10 fi torban 14 keessa talaalliin hepatitis B jira jechuudha. Kanaafuu kan yeroo dhalatu fudhatu jira. Kanaaf akkasumas si'a 3 fudhata sanaa booda torban 6 torban 10 torban 14. Isaan kana fudhannaan carraan akka haadhaa daa'imatti darbu ittisuu ol ka'aadha jechuudha. Haalli kunneen taanaan jechuunis akka dhalateen hepatitis B vaaksinii fi hepatitis B immunoglobulinii fudhannaan akkasumas immoo daa'imni torban 6tti torban 10tti torban 14tti talaallii fudhannaan akkuma daa'ima kamii carraan haadha daa'imatti darbu persentaa 95 kan ta'u ittisuu ni danda'ama jechuudha. Persentaa 95 akka dhibeen kun haadha daa'imatti hin dabarre taasisuuf talaallii ammaa ol jenne akka armaan olitti jenne kana fudhannaan persentaa 95 ol ittisuu ni danda'ama jechuudha. Sanaa booddee maal gochuu qabna? Erga talaallii kana fixee daa'imni sun ji'a 9 yeroo ga'u daa'imni sun hin sakattaasisna. Dhibeen kun haadha daa'imatti akka hin dabarre ta'ee ittifameera moo tariitii persentaan 5 jira 95tti taanaan persentaan 5 carraa darbuu qaba. Maalirra jira haalli daa'ima kanaa kan jennu sakattaasisuu qabna jechuudha ji'a 9tti. Yoo ji'a 9tti dhibeen kun daa'ima waliin hin jiru ta'e daa'imni bilisa jechuudha. Dhibee kana hin qabu. Yoo tariitii carraan persentii 5 kun isa ga'ee yoo qabaate sana booda hordoffii barbaachisu taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gaaffiiwwan haadholiin dhibee kanaan qabaman kaasan keessaa inni guddaan waa'ee harma hoosisuudha. Haadholiin hedduun yeroo hordoffii ulfaataa isaaniis haa ta'u erga da'anii booda waan isaan nu gaafatan maadha? Harma hoosisuu yoon harma hoosise karaa harma hoosisuu wanti kun daa'imatti darbuu danda'a kan jedhudha. Haa ta'u malee akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti harma haadhaa hoosisuun carraa dhibeen kun haadhaa daa'imatti darbu akka hin jirre agarsiisa. Haadholiin sababa harma hoosisaniif hepatitis B haadhaa gara daa'imaatti hin dabarsan jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Kanaafuu haadholiin harma hoosisuu qabu jechuudha. Harma hoosisuun hin dhorkamu. Haa ta'u malee fiixeen harma isaanii yookaan fuuldurri harma isaanii
tarii madaa kan qabaanne madaa dhiigoo kan qabaanne ilaaluu qabu jechuudha. Kanaan ala harma haadhaa sun hepatitis B akka haadha daa'imatti darbu hin taasisu. Haadholiin dhibee kana qaban harma hoosuu danda'u jechuudha. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waa'ee fayyaa daa'immanii irratti barnoota argadhaa. Waan hordoftaniif hedduu galatooma.